Nageenyi keenya kabajaa iddoo jirtanitti sinaa ga'u akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televiizyinii waliif raadiyoo guyyaa irraatiif qindeeffame isinitti himama. Oduu keenya keessatti gareen humnoota TPLF irraatii adda ba'ee naannoo daangaa Affaar cabsuudhaan haleellaa raawwachuu biiroon kominikeeshinii naannichaa guyyaa irraa beeksiseera. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Dabalataan ammoo pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqee daawwannaa guyyoota 5 booda gara biyya isaaniitti deebaniiru. Yeroo deeban kanas dhimma Itoophiyaa wajjin wal qabsiisee waan dubbatan qabu. Isa kana ammoo bal'inaan isiniif qindeessinetti jira. Xumura irratti magaalaa Finfinnee keessatti baatii 3 darban kanatti kaameraawwan hordoffii nageenyaa 1500 akka dhaabbatu himame. Isa kana ammoo isin biraan geenya. Amma xumuraatti itti dhiyaadhaa nu faana bu'aasiniin jenna. Gareen humnoota TPLF irraatii daangaa Affaar galuudhaan haleellaa raawwachuu biiroon kominikeeshinii naannoo Affaar beeksiseera. Birichim ibsa roobii kaleessa galgala baaseen ujullaa'een yookiin gareen balleessaa isaa irraatiin baranne gareen TPLF irra daangaa naannoo Affaar humnaan seenuudhaan namoota nagaa irratti haleellaa meeshaa waraanaa jabaa akka moortarii fi Z23 jedhamuun raawwateera jedheeti jira. Ibsi kun garee TPLF akkuma barame moortarii fi Z23 fayyadamuudhaan namoota nagaatti dhukaasuu tumuu akkuma barame ummata shoror keessaa jiras jireera. Gareen dulloomaan TPLF daangaa cabsanii darbuudhaan naannoo Affaar godina lama kan jedhaman keessatti aanaa magaalaa Gandaa, Toonsinaa fi Milkii keessatti horsiisee bultoota nagaa Affaar irratti meeshaa waraanaa gurguddaan fayyadamuun dhukaasa akka baneedha ibsu kun kan mul'isu. Gareen TPLF daangaa darbee namoota nagaa irratti dhukaasa banuusaa waliigalteen Pretoria ifatti diigeera jedha ibsi kun. Gareen TPLF dubbii barbaadu kun yeroo daangaa seenan jaarroleen Affaar naga barbaadan adaraa deebi'aa jiraniin kadhatanis didanii darbuudhaan haleellaa raawwatanii jirus jedheera. Mootummaan naannoo Affaar garee TPLF haleellaa raawwateef gocha isaa kana irraa hin deebi'u taanaan tarkaanfii itti fudhadha jechuun dhaadateeti jira. Gareen gocha isaa kaleessaa irraan baranne kun gocha isaa kana irraa of hin qusatu taanaan mootummaan naannoo Affaar nageenya uummata isaa eeguu fi daangaa isaa humna naannichaatiin ala galu kamiirraayyuu tiksuudhaaf tarkaanfii kan fudhatu ta'us ibseeti jira. Mootummaan yeroo fi naannoo Tigraay ta'ee paartiin TPLF waa'ee haleellaa kana ilaalchisuudhaan hammuuduun kun qindaa'utti ibsa hin baasne. Garuu haleellaan kun kan dhagahame waggoota 5ffaa humni TPLF Izim kaabaa humna waraanaa Itoophiyaa irratti bane irratti tibba yaadatamaa jirutti. Kana ilaalchisuudhaan Itaamaajooriin waraanaa Itoophiyaadhaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa yaadannoo waggaa 5ffaa isaanii irratti nu ganan humna waraanaa daangaa Tigraay kabachiisuuf uummata Tigraay tiksuudhaaf waggoota hedduu achi turre. Misooma hojjechaas turre duubaan nu waraananii nu gananii waan akkasiin seenaa keessatti ta'een beeku jedhanii turuun isaanii ni yaadatama. Naannoo Tigraay keessatti wal qoqqoodiinsi siyaasaa fi humnoota hidhatanii gidduu jiru akka malee babal'ataa dhufeera. Humni hidhatee humnoota TPLF irraatii adda ba'ee naannoo daangaa Affaar Tigraay buufachuun qabsoo hidhannoo geggeessa jedhee socho'aati jira. Qaamni kun humna nagaa Tigraay jedhamu kan of waamu yoo ta'u lafa bilisaa Tigraay jedhee buufata bulchiinsaa TPLF ammoo ni morma. Pirezidaantiin yeroo fi naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warraadee darbe keessaa lafti bilisaa Tigraay keessaa miti naannoo Affaar keessatti argama jechuun yaada hooggantoota TPLF faallessuu dubbataniiti jiru. Leetinaal Jeneraal Taaddaseen waldhabdeen garee hidhatee Affaar jiru waliin jiru karaa nagaan furamuu qabas jiranii akka manan ibsaniiti jiru. Garuu tuttuqaan naannoo Affaar irraatii dhufu akka waan mootummaa naannichaa yookiin ammoo federaalaa irraa ta'etti ilaalamaa jira kan jiran akka waan tagaaruu irratti ta'etti ilaalamuun qabus jiraniiti jiru. Leetinaal Jeneraal Taaddaseen garee hidhatee naannoo Affaar keessa socho'u kamuu meeshaa isaa eeggachuu qabas jiraniiru. Naannoo Tigraay keessatti uummata Tigraay keessatti furamuu qabas jiranii akka manan ibsaniiti jiru. Dabalataanis ministeerri gorsaa dhimmoota baha Afrikaa ta'uun kan hojjetaa jiran Obbo Geetaachoo Raddaan paartii haaraa Simiraat jedhamu hundeessaniiru. Waldhabdee fi wal qoqqoodiinsi naannichaa gama paartilee siyaasaa qofa osoo hin taane gama qaama hidhateetiinis babal'ataa dhufeera.
mootummaan Itoophiyaa geggeessitoota TPLF mootummaa Eertiraa waliin hojjetaa jiru jechuun himachaa turuun ni yaadatama. Mootummaan Eertiraa hidhattoota Itoophiyaa keessa fayyadamuun biyyicha keessatti nagaan akka hin jiraanne taasisaa jira jechuudhaan himateera. TPLF mootummaan waliigaltee Pretoria kabajaan jiru jechuun kan komatu yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaa immoo waliigaltee cabsaa jira jechuun TPLF kan himatudha. Dabalataan humni biraa hidhatee naannoo Affaar keessa buufachuun mootummaa Eertiraa mormus ni jira. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqee biyyootiin qarqara galaana diimaa jiran qarqara bishaan isaanii eeggachuu akka qaban akeekkachiisan. Pireezidaanti Isaayyaas Afwerqee daawwannaa guyyaa 5 booda Masirraa gara biyya isaanii Asmaraatti deebanitti jiru. Daawwannaa isaanii kun yeroo muddama Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru ta'uu isaatti ammoo ijoo dubbii ta'ee turuun isaanii yaadatama. Dhaabbayam kan xumurte Itoophiyaan galaana diimaa argachuun ammoo ajandaa godhachuun tattaaffii gara fuulduraatti fufteeti jirti. Asmaraa wajjinis wal oduurraa ifatti walitti dhaaddachaa kan jiran Asmaraa fi Kaayiroon ammoo hiriyaa ta'uudhaan waliin mari'ataati jiru. Itoophiyaan galaana diimaatti ba'uudhaaf fedhii biyyaalessaa kiyyaa jechuudhaan labsatteetti. Angootiin Itoophiyaas ta'e ajajaan waraana Itoophiyaa kana irra deddeebiidhaan dubbatu. Meedaaleen mootummaas dhimma kana irra deddeebiidhaan kaasu. Eertiraa fi Masrii immoo kana gammachuu hin qaban. Mormii isaanis ammoo cimsanii itti fufaniiru. Isaanis ifatti deebuudhaan Itoophiyaa balaaleffachuu irratti argamu. Dhimmi hidha haaromsaa irratti Itoophiyaa waliin muddama kan qabdu Masriin dhimma biyyoota Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii hin qabne ofitti qabuun itti fufteerti. Pireezidaantii Isaayyaas Afwerqee pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii waliin Kaayirootti dhimmoota ulaa galaanaaf Afrikaa irratti mari'atanitti jiru. Dhimmoota waloo fi gaanfa Afrikaa irratti mari'atanitti jiru. Yeroo muddama Itoophiyaa fi Masrii gidduu ammaatee jirutti masaan Itoophiyaa Masrii Eertiraa bira akka dhaabbattu beeksifteerti. Dureewwan lamaan marii bal'aa erga godhanii booda al-Siisiin Masriin birmadummaa fi daangaa tokkummaa Eertiraa akka deeggartu ifatti beeksisanitti jiru. Dureewwan lamaan sochii naannicha keessa jiru keessumaa haala Suudaan, Somaaliyaa fi nageenya galaana diimaa irratti akka mari'atanis ibsameetti jira. Pireezidaantii Isaayyaas Afwerqee kanaafis al-Siisii galateeffateera. Qooda Masriin tasgabbii fi misooma naannoo gaanfa Afrikaa fi Afrikaatti taasiftuuf jajjabeessaniif dinqisiifachuu ibsanitti jiru. Galaana diimaan Itoophiyaa in ilaallatu kan jiranis ni jiru. Masrii fi Eertiraan dhimma gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa irratti ejjennoo wal fakkaataatti qabu. Dhiyoodhuma ministeerri imala Masriidhaa Badri Abdullaati bulchiinsi galaana diimaa Itoophiyaa in ilaallatu jechuun isaanii ni yaadatama. Sababiin isaa ammoo Itoophiyaan biyya ulaa galaanaa ishee baasuu hin qabnedha kan isaan jiran. Itoophiyaan ammoo keessumaa buufata Asab kan Eertiraa jala jiru akka dhabdee seenaanis sirrii akka hin taane muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ifatti dubbachuun ni yaadatama. Dr. Abiy Ahmed karaan yookiin ammoo galaana diimaa ittiin dhabne rakkoo seerummaa akka qabu kan agarsiisu dhaabbileen yookiin ammoo murticha keessa hin hirmaanne jechuudhaan paarlaamaatti dubbachuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan qabsoo waggoota 30 ol fudhattee galaana diimaa dhabdee galaana diimaa argachuudhaaf ammoo waggoota 30 ishee barbaachisa jedhee hin yaadu jechuun isaanis ni yaadatama. Eertiraan garuu kun abjuudha jetti. Gaaffiin Itoophiyaa Asab irratti kaasu akka birmadummaa ishee irratti xiyyeeffateetti akka ilaalchudha. Masrii fi Eertiraan hariiroo jabaa jedhamu qabus ta'us ammoo hariiroon isaanii takka laafaa yeroo kaan ammoo muucimaa yeroo ammaa gaheetti jira. Pireezidaantii Isaayyaas daawwannaa isaanii yeroo xumuran miidiyaa Masriidhaa Kaayiroo Niwus waliin turtii taasisaniin waan hedduu dubbatan. Waa'ee nageenya gaanfa Afrikaa galaana diimaa yeroo dubbatan biyyoota ollaa qofaa hin dhoofne. Biyyoota badhaadhinaa fi fagoodhaa dhufan buufata waraanaa gaanfa Afrikaatti hundeessan hundumaa qeeqanitti jiru. Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Suudaan kibbaa yeroon rakkoon biyyoota kana keessa jiru kan keessoo qofaa miti kan naannichaa fi idil addunyaatti maddee jechuudhaanis dubbataniiru. Namni ergamoota addaa akka dhufu gaafatiin jiru jechuudhaanis himanitti jiru. Gaafa ergamoonni addaa akka filataman ilaalan dhimmoota walxaxaa fi furuuf rakkoo yeroo dheeraa kan gaafatu ta'uu ibsanitti jiru. Naannoo gaanfa Afrikaa kanatti biyyoonni jajjaboon maadhee waraanaa tolfatanitti jiru kan jiran Jibuutii fi Somaaliyaa keessatti kanneen jiran akka fakkeenyaatti eeruun kan danda'amudha. Pireezidaantii Isaayyaas Afwerqee waa'ee nageenya galaana diimaa yeroo dubbatan olloota isaaniitii fi dhaamsas dhaamaniiru. Biyyoonni qarqara galaana diimaa jiran qaama kamiyyuu caalaa nageenya qarqara galaanaa eeguu qabanis jiraniiru. Kanaaf deeggarsi qaamolee alaa kan barbaachisan kaasuun osoo isaan jiran nageenyi isaaniitti dhagahama jedhanis yeroo gaafataman
naannichatti buufata waraanaa hin barbaadamus jedhaniiti jiru. Buufata waraanaa affeeruun uummata naannichaa rakkoof danqaa affeeruudhaas jiru. Sababa kanaaf biyyi naannicha irraa hin taane kamuu daangaa bishaanii idil addunyaa tiksuuf humna bobbaasuu hin qabdus jedhaniiti jiru. Eertiraan qarqara galaanaa ishee eeguudhaaf ni dandeessi kan jiran giddu seentummaa qaamota alaa jedhamu kamuu mormanitti jiru. Biyyoonni kaanis akka qarqara galaanaa isaanii eegan pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii dhaamaniiru. Somaaliyaa, Yemen, Jibuutii, Suudaanii fi Saawud Arabiyaan qarqara galaanaa isaanii eeguu danda'us jedhanitti jiru. Galaana Diimaan garba guddaa Hindii fi galaana Meeditiraaniyaa kan wal quunnamsiisudha. Bara durii eegalee toorri galaana Diimaa godaansa daldalaa fi duula waraanaaf ulaawwan ijoo ta'uu itti fufeetti jira. Keessumaa bobaa fi wantoota bu'uuraaf barbaachisoo biroo baay'inaan doonii meeshaa guddaa baatu geejjibsiisuudhaaf toora galaanaa barbaachisaadha. Keessumaa immoo bobaa addunyaa irratti barbaadamu giddugala ba'aa fi biyyoota galoo galaanaa irraa geejjibsiisuuf karaa gaggabaabaa waan ta'eef daldalaa fi siyaasa addunyaa irratti bakka ijoo kan qabudha. Sababa kanarraati ka'ee biyyootiin ulaa galaana Diimaa jiran kanneen akka Masrii, Saawud Arabiyaa, Eertiraa, Yemen, Jibuutii fi Somaaliyaan alatti biyyootiin fagoo jiran fedhii isaanii mirkaneessuuf naannoo galaanaa kana baay'inaan socho'u. Sochii daldalaa addunyaa keessaa parsantaa 12 amma parsantaa 15 kan ta'u akkasumas fe'umsa koontineeraa keessaa parsantaa 30 kan ta'u gama galaana Diimaa irra kanneen jiranidha. Imalli kunis baasii fi yeroo imala doonii Eeshiyaa fi Awurooppaa gidduutti taasifamu sadarkaa olaanaan kan xiqqeessedha. Sababa kanaanis daldalaa fi dhiyeessii anniisaa addunyaa keellaa ijoo jedhamee kan ibsamuufis kanaaf. Sababa kanarraa ka'uudhaan biyyootiin addunyaa ijji isaanii hedduun galaana Diimaa irraa kan bu'eefis kanumaaf. Magaalaa Finfinneetti baatii 3 darban kanatti kaameraawwan hordoffii nageenyaa 1500 akka dhaabbatu himame. Magaalaa Finfinnee baatii adoolessaa 1 bara 2017 hanga fulbaana 30 bara 2018tti kutaawwan magaalichaa 11 keessatti kaameraawwan nageenyaa magaalichaaf oolan 1500 akka dhaabbate koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee beeksisetti jira. Koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee itti gaafatamaan hariiroo quunnamtii hawaasaa Komaander Maarqos Taaddasa kaameraawwan nageenyaaf oolan 1500 keessaa 160 waajjira muummee poolisiitti kan argamu ta'uun ibsameetti jira. Kaayyoon guddaan kaameraa nageenyaa kana dhaabu teekinooloojii haaromsuudhaan nageenyaa fi tasgabbii magaalattii mirkaneessuu, balaa tiraafikaa to'achuu, malaamaltummaa fi hojimaata baddaa hir'isuuf akka ta'es ibsameetti jira. Kana malees Komaander Maarqos yeroo darbee marii damee nageenyaa fi dhimmoota adda addaa magaalattii geggeeffamu yeroo korarfamee hooggantootii fi miseensotiin bakka adda addaa irratti waamamuun galma tokko keessatti haasaa akka taasisan yaadachiisanitti jiru. Atuuti malee yeroo ammaa kana sirna teekinooloojii fi ji'oota 3 keessatti karaa hooggansa yookiin miseensa kamiyyuu bakka jiran hundumarratti mariidhaaf akka argaman taasisuun hundeeffameeras jiranitti jiru. Magaalaa Finfinnee magaalaa teessoo gamtaa Afrikaa dabalatee dhaabbilee dippiloomaatota ardii biroo fi idil addunyaa hedduu waan taateef sirni kaameraa nageenyaa kun akka dhaabbatu yeroo hooggantootiin biyyoota adda addaa magaalaatti seenan eegumsa fooyya'aa akka kennuuf kan gargaaru ta'us ibsanitti jiru. Oduuwwan guyyaa irraatiif isiniif qindeessine kana fakkaatu waan faana turtaniif horaa bulaa yeroo biraa oduuwwan gama biraatiin walitti deebina ammasitti turtii gaarii qabaadhaa.